Nagaan jaalallee araarayyaanne waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Asteertuu MN akkasuma obboleettii keessaa Masarat Nagaraa kan taatanii obboleettoota koo jaallatamuuf kabajamoo jirra jirtu baga nagaan gara chaanaalii Asteertuu MN nagaan dhuftanii obboleettii keessaa Masarat yookiin Asteerii nagaan keessan gooftaa keessatti bagee eegamesanii jedha jirra jirtu ayyaanni waaqayyo jaalalli waaqayyo nu baay'ate kunoo har'as walitti deebinee jirra gooftaan eebbifamu bagee eegdanii bagee eegamtanii tasgamtanii gooftaa keessatti guyyaa har'a geessanii isa boruuttis immoo waaqayyo nu gargaaru nu wajjin jiraatanii jedha. Buloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii chaanaalii kana subscribe like share gochuudhaan subscribe gochuudhaan maatii kootaa like gochuudhaan share gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Yaada yoo qabattan komentii jalatti kaa'uun dagatina. Chaanaalii keenya irratti sagalee waaqayyoo karaa diraamaatiin immoo wanna barumsa qabu dabarsuudhaaf qophiidha jechuudha. Chaanaaliin kun haallis mijatu jechuus baatus dubbiin sagalee waaqayyoo hin irraan darbine hin lallabama jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Warroonni amantii biraa keessa jirtanis immoo jaalalli namni buleessa isaa hin jaalanne inni lubbuu kana ajjeese waan jedhuufu isin jaalladha isin kabaja amantii keessanitti isin kabaja isin jedha obboloota kiyyaa baga nagaan dhuftanii yaadni waaqayyoo gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu isin jedha. Har'as dubbii sagalee waaqayyoo isa jiraata qabadhee gara keessanitti dhufe an beekumsaaf dandeettii hin qabu garuu beekumsaaf dandeettii inni dhala nama hundumaatiif kenne dubbii sagalee waaqayyoo isa kana waan ta'eef isa kana qabadhee jidduu keessanitti argame. Mee dubbii sagalee waaqayyoo kana irraa qooddanna yookiin irraa nyaanna jechuudha. Jireenya bara baraatti sanuuf ta'u sana dura garuu gooftaa galateeffanneetu gara dubbii sagalee waaqayyootti darba jechuudha. Sagalee waaqayyoo lafti nan irraa dubbisu wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irraan dubbisa. Sana dura gooftaa galateeffannee gara dubbii sagalee waaqayyootti darba. Hundumaa kan dandeessu yaa waaqayyo gooftaa eegdeetis kitee anas obboloota koos haala isaan keessa jiran hundumaa keessatti nu gargaarteetta. Ayyaanni kee gargaarsi kee nu baay'ateera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni fi boqubaan siif haa ta'u. Ilaa gooftaa hin beekta nuti beekne wallaallee si gaddisiisaa hollaa yaa waaqayyo yaa gooftaa akka araara keef akka dhiifama keetti anaaf obboloota kanaaf beekne wallaallee kan si gaddisiisne maqaa Yesuus Kiristoosiin cubbuuf daddarbaan keenya nuuf haa dhiifamu. Deebinee akkasiin gaddisiisne immoo yaa waaqayyo ogummaaf hubannaattiin of ilaallu dubbii sagalee kee keessatti sodaachuun akka deddeebinu maqaa Yesuus Kiristoosiin anaaf obboloota kana gargaarii. Kaayyoon seexana yaa waaqayyo gooftaa anarratti obboloota koo irratti biyya keenya irratti maatii keenya irratti xiyya kan darbatu hundumti isaa maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Ati dubbii keetiin darbii nutti dubbadhu hidhaan keenya dubbii sagalee kanaan hiikamu jireenya keenya yaa waaqayyo dubbii sagalee keenaatti walaa qabatu dubbii sagalee keetiin nutti dubbadhu kaayyoo fi karoorri seexana maqaa Yesuus Kiristoosiin bakka jirutti kan hidhame haa ta'u. Ana nama wallaaltuuf dadhabduu kana keessaan darbii saba kee tajaajile galanni ulfinni siif haa ta'u. Kan foon irraa dhiiga irraa dhufe hundumti isaa maqaa Yesuusiin callagabaa jedhu ulfinni kee qofti darbee nu haa mul'atu maqaa Yesuusiin ameen. Haleluuyaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Egaa dubbiin sagalee waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qaba. Billaa gara lamaa caalas qara qaba jedha sagalee waaqayyoo gaafa dubbatu. Dubbii sagalee waaqayyoo lafti nani dubbisu akkuma isin jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irra jiruun dubbisa maqaa Yesuus Kiristoosiin akkas jedha. Yesuus muka waynii isa dhugaa ta'uu isaa jedha mata dureen isaa. Yesuus muka waynichaa inni dhugaan ana mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Dameen utuu anatti jiruu ija hin godhanne hundinuu ni murama. Dameen isaa dhabamee hundumaa ni murama. Dameen isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf ni irraanii qixxaa'a. Isin hamma iyyuu dubbii anatti
dubbadhe isin ammayyuu dubbiin ani dubbadhe qabamtanii anatti qabadhaa jiraadhaa anis isinittan jiraadha akkuma dameen mukaa wa'inichaatti qabatee yoo jiraachuudhaa baate ofii ija godhachuu hin dandeenye isinis anatti qabattanii yoo jiraachuudhaa baattan ija godhachuu hin dandeessan jedha. Maal jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo lakkoofsa 5 irraa immoo akkas jedha. Ani mukicha wa'inichaati isin immoo dameedha. Anis isinitti jiraadha isinis ija baay'ee kan godhattu anatti gargar yoo baatan ija baay'ee godhachuu hin dandeessan. Namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma damee sanaatti ni gatama. Inni ni gogas. Damoota akkasii walitti qabanii ibiddatti ni naqu. Ni gubus. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan dubbiin koos isin keessa yoo jiraate waan feetan ni kadhattu isiniifis ni ta'a. Kana ija baay'ee godhachuu keessan bartoota koo akka taataniifis mul'isuu keessanitti ulfina abbaa koo ni argama jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Irra deebi'een dubbisa al tokko. Iyyesuus muka wayinichaa isa dhugaa ta'uu isaa jedha. Muka wayinichaa isa dhugaa ta'uu isaa. Iyyesuus mukichi wayinii inni dhugaan ana. Mukichas dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Dameen utuu anatti jiruu ija hin godhanne hundinuu ni murama. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa ni qixa. Isin amma iyyuu dubbii ani isinitti dubbadhe qalbeeffattaniittu. Anatti qabadhaa jiraadhaa anis isinitti nan jiraadha. Akkuma dameen muka wa'inichaatti qabatee yoo jiraachuudhaa baate ofii ija godhachuu hin dandeenye isin anatti qabattanii yoo jiraachuudhaa baattan ija godhachuu hin dandeessan. Amma lakkoofsa 5tti dubbise. Sagaleen kun yeroo hundumaa jireenya koo keessatti akkan deddeebi'ee of ilaalu ni godha jechuudha. Dubbiin sagalee Waaqayyoo obboloota koo akkanumaaf cal jedhee dhufu. Wanti dubbatamus dhabamee miti. Gaafa dubbii kana qabadhee achii as ba'uu Waaqayyo haa eebbifamu. Kennaa garaagaraa ni qabna. Wanti ani dubbii kana dubbachuurraan kan hafe dubbiin ittiin qaanufne kana dubbachuurraan kan hafe wanti biraa kan hojjetamu hoo jiraateyyuu dubbii kana dubbiirraan darbine kana dubbachuu kootu na boqochiisa. Haala mijanne keessa dhaabadhee dubbii kana dubbachuu kootu na boqochiisa. Maaliif sanitti fakkaate? Anillee atillee hin dulloomna. Abbaa keenya biraa lubbuun keenya ni deemti. Hin boqonna biyya lafaa kanarraa hin deemna hin godaanna. Garuu Waaqayyo keenya Yesuus Kiristoos dubbiin isaa bara baraan isa jiraatu. Dubbiin Waaqayyoo bara baraan isa jiraatu. Humni sagalee kanaa bara baraan isa jiraatu waan ta'eef dubbiin kun dubbii sobaa miti. Yeroo baay'ee keessa koo kan baay'ee tokko natti dhaga'amu yeroo baay'ee namoonni callisaniituma wannuman taane dubbachaa oolanii callisanii firee tokko kan hin qabne dubbachaa oolanii deeman natti dhaga'ama. Inaaffaa tokko naqaba. Inaaffichis immoo inaaffaa qajeelummaati. Inaaffaa mana Waaqayyooti. Sagalee kanaa namni wallaaltuuf dadhabdu sagalee kanaaf ana waliin madaalchise obboleessa ko obboleetti ko
anaaf sagalee kana gonkumaa ol bira qabde hin madaalchisiin. An eeyyaa kumati beektu an nama wallaaltuuf dadhabduudha. Waaqayyoo warra gurguddoota otoo jiranii wallaaltota waama. Amala waaqayyoo keessa isa kana jechuudha. Warra ijji namaarra jiru warra gurguddoota warra beektoota otoo jiranii warra xixiqqoota ijji namaa irra hin jirre kana waamee fayyisee isa fayyite immoo maal godhi dhugaamaaf ba'ii jedhee waaqayyo gooftaanii dubbisa akka dubba har'uma achi ka'anii bara hanakkuma kan laafuu kana har'a achi as ba'ee wangeelisitti lallaban se'e akkanan se'e gaaf tokko akkamitti akkan dubbii sagalee waaqayyo dubbachuuf danda'e akkamitti akkan chaanaalii kanarratti illee ani baay'ee asirraa miti ani hawaasaa bitii kan tajaajilu irra caalatti waggaa 6 akkasii haa ta'uyyuu malee callisee too miti akkas kan hin baay'isin jechuudha. Gaaf tokko dhugaa ba'umsa qabadhee nan dhufa. Achi as ba'anii Yesuus gooftaadhaan jechuun in ulfaata fira kun. Dubbii waaqayyoo akkuma laayyootti achi as ba'anii lallabuun in ulfaata. Waan barumsa qabduuf miti waan beekumsa qabduuf dubbii kana nan lallabattee yaadii kennamatu sitti kennama. Sagalee waaqayyoo sitti kennama. Ayyaanatu si kennama. Yoo ayyaanni waaqayyoo si hin kennamne ta'e yoo waaqayyo ayyaana isaas hin kennine ta'e Yesuus gooftaadha jechuun yoo waaqayyo nama gargaare malee hin danda'amu jedha sagalee waaqayyoo. Kanaaf maal isin jechuu barbaade dubbii sagalee kana bullis borus iftaanis akkas jedha macaafa faarfannaa keessatti dubbiin kee yeroo hundumaa anaaf ibsaa miila kooti jedha. Anaaf dubbiin kee yeroo hundumaa ibsaa miila kooti. Difama. Dubbiin kee yeroo hundumaa anaaf ibsaa miila kooti jedha. Kanaaf namoonni dubbii sagalee waaqayyoo kana dubbachuu caalatti wanta biraa odeessanii wanta biraa dubbatanii yeroo galan namoota wangeela kana lafa kaa'anii jechuudha bara. Kanaaf nama sanaa fi dubbii sagalee waaqayyoo waliin madaalchiste ergaa karaa sagalee waaqayyoo sii dhufu annama xinnoo kan annama wallaaltu kan haala nan jiru akkanan jiru haala koo ilaalte wal madaalchiste hin dhiisiin dubbicha dhaggeeffadhu si fayyisa jireenya kee fayyisa dhugaa sanitti muuf dubbii kana gaafan dubbifadhee jedhuun jalqaba gaafan dubbii sagalee kana dubbifadhu taa'een waaqayyoo hiika dubbii kana akkanaaf hiikutti tsoomaaf sagada qabadhee jechuudha. Bara 2008 jechuudha. Tsoomaaf sagadaan fuula waaqayyoo duratti jechuudha. Sinii galee dubbiin sagalee waaqayyoo akkanatti miti obboloota koo hiika qaba dubbiin sagalee waaqayyoo maal jedha iddoo kanatti isinii jedha anatti qabamtanii yoo jiraattanii jedha waan feetaniin kadhattuu jedha. Yesuus mukicha wa'inii isa dhugaa ta'uu isaa jedhe. Namni mukti tokko dhaabbatee erga dhaabbate yoo hundee sanatti jiraate Yesuus hundee keenya nuti immoo maal isaati jirma isaati jechuudha. Hundeen sun gadi fagaatee mukti hundeen sun gadi fagaatee yoo dhaabbate jirmi sun immoo isatti qabatee yoo jiraate hin bal'ata. Mukichatti qabatee kan jiraatu ija godhata firii buusa hin bal'ata hin lalisa. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan waan feetan isin kadhattu isiniifis ni ta'a. Isin anatti gargar baatanii waa tokkollee gochuu hin dandeessan. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan ana keessa yoo jiraattan dubbiin koo isin keessa yoo jiraate waan feetan isin kadhattu isiniifis hin ta'a. Isin garuu anatti gargar baatanii omaa gochuullee hin dandeessan. Akkuma mukichi dameen isaa irraa hin jirre ciramee gatamutti gatamtu hin cirama mukichi hin gubama. Waan gatamu wajjin immoo hin gatamaa jedha. Obboleettii koo mata dureen irratti dubbadhu nama ija qabu
siyaa godhu waaqayyo. Jireenya ija qabu. Jireenyi ija qabu nama hin jibbu. Jireenyi ija qabu nama namatu. Jireenyi ija qabu lafa salphinaatti nama na'u. Jireenyi ija qabu haalaan madaalii nama hin jaallatu. Jireenya kana keessatti nama jaallata. Kanaaf har'a maal keessa jirta? Wan dhugumatti dubbiin waaqayyoo si keessa jiraate. Dhugumatti wanta hamaa gochuuf gaafate jette dubbiin waaqayyoo jireenya kee yoo tuqate. Dhugumatti dubbiin sagalee waaqayyoo nu keessa jira yoo ta'e gaafa kadhannu isatti qabamnee jiraanna yoo ta'e biyya lafaa wanta ulfina waaqayyootiif hin taane hojjettu keessaa baanee wanta waaqayyoon gaddisiisu hojjechuu dhiisnee isa waaqayyootti gammadu gaafa hojjennu wanta waaqayyootti gammadu jireenya keenya irraa gaafa argu waaqayyoo baay'ee haala keenya toon ta'in ribuuf kalee namaa isa adda baasee ribuuf kalee namaa isa argu waaqayyo. Tarii namni haala keenya dubbii keenya ilaalcha keenya arguu danda'a. Waaqayyoon garuu qajjisni mataa keenyaa tokkoonsaayyuu fuula waaqayyoo duratti qajjisni mataa keenyaa lakkaa'amaan. Kanaaf obboleetti koo deddeebiin kee maal fakkaata? Mee of ilaalime. Biyyi lafaa maal larraa argame? Anarraas dubbiin sagalee kanaa waa haquu qaba, sirraas waa haquu qaba. Jireenya keenyaan obboloota koo jireenya keenyaan waaqayyoon deddeebiin keenya waaqayyoon akka fakkaatu ijoollee waaqayyoo akka fakkaannu isatti qabamnee akka jiraannu waaqayyo nu haa gargaaru. Namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma damee sanaatti ni gatamaa jedha. Namni anatti qabatee yoo hin jiraanne namni Yesus Kiristoos ilma waaqayyootti hin amanne jedha. Akkuma mukti walitti qabamee gubamu sanatti hin gubama hin gatamaa jedha. Namni ana keessa jiraatu namni Yesus Kiristoos amantii isaa godhatu fayyisaa isaa godhate isa fayyisaa isaa godhate sana keessa jiraatu dubbii sagalee waaqayyootti inni jiraatu immoo na kadhata jedha. Maal feeta? Wanti waaqayyoos jedhe isiif ta'a kadhadhu. Dubbii waaqayyoo immoo si keessaa jiraatu. Wanti waaqayyo irraa hin taane mucaan abbaasaa wanta fedhe kadhata. Abbaan immoo wanta mucaan kadhatu sana hundumaa ittiin kennu. Maal akka ta'e beektaa? Wanta samiidhu beeka abbaansaa. Maaliif abbaansaa beekaadha. Mucaan garuu wallaalaadha. Xiqqaadha. Waa adda baasee hin baranne. Gaafa ati Yesus Kiristoosiin kadhattu wanta ulfina isaatiif ta'e waaqayyo siif kenna. Wanta ulfina isaatiin taane garuu siif hin kennu waaqayyo. Gaafa sana immoo hin gungumiin. Maaliif seete abbaan kee beekaadha. Isa siif ta'u, isa si miidhu. Isa siif ta'u malee isa si miidhu sitti hin kennu. Kanaaf jennaan dubbiin waaqayyoo si keessa jira. Biyyi lafaa nu mo'eera. Anaan siniin hunduma keenya wanti biyya lafaa kana nu mo'ateera. Dubbii waaqayyoo kana meeqaan keenya dubbifata. Isa dubbifanne kanatti immoo meeqaan keenya jiraata. Dubbii waaqayyoo safeeffachaa meeqaan dubbii arraba keenya keessaa ba'u dubbata. Dubbii waaqayyoo safeeffachaa meeqaan keenyatu waaqayyo maallaan jedha jettu. Gaaf nama hamachuu kaanu, gaaf nama miidhuu kaanu, gaaf nama hammina namarratti arraba keenya yaadnu waaqayyoon na dhaga'a, waaqayyoon na arga. Lakkii ani mucaa waaqayyooti. Ani hin jedha isin hin jettu. Mee ofaa ilaallu. Mee gooftaa fakkaannu. Mee jireenya keenya Yesus Kiristoosiin haa urgaa'u. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf jennaan obboloota koo har'a anis isinis dubbii sagalee waaqayyoo kanaanii akka Daawititti dubbii sagalee waaqayyoo kanaan of ilaaluun nuuf ta'eera jechuudha. Of ilaallu jechuudha. Isatti qabadhaa jiraadhaa. Anatti qabadhaa jiraadhaa nuun jedhe waaqayyo. Biyya lafaan fakkaatinaa nuun jedhe waaqayyo. Biyya lafaa kana ishii darbitu kana maqaan waaqayyoo eebbifamu. Biyya lafaa isa darbu kana waan na darbu kana isa kana hin fakkaatinaa. Ana fakkaadhaa nuun jedhe. Ana fakkaadhaa. Anatti qabadhaa jiraadhaa. Isinii waan feetan hin kadhattu. Isiniifis immoo maalli ta'a? Ni ta'a. Isiniifis ni ta'a. Isiniifis ni dhaga'amaa jedhe. Kanaaf obboloota koo waaqayyotti qabadhaa jiraadhaa. Anatti qabadhaa jiraadhaa.
ani isinitti nan jiraadha. Akkuma dameen muka wayinichaatti qabatee yoo jiraachuudhaa baate ofii ija godhachuu hin dandeenye anatti qabamtanii yoo jiraachuudhaa baattanii ija godhachuu hin dandeessanii. Argitanii dameen tokko mukti tokko damee isaatti qabatee yoo jiraachuudhaa baate maal ta'a isinitti fakkaate? Fakkeenyaaf ijoolleen baadiyyaa jiru yookiis immoo ijoolleen baadiyyaatti guddanne hundi keenya hin beektu. Mukti fakkeenyaaf muka dhaabbiin argine ofii kooti hababaadhaan dhaaba. Hababaan hin dhaaba. Hababaan sun yoon bishaan itti naqee akkasuma immoo bareechee ilaalee yeroo mara ilaalee bishaan san naqee ilaalee hoon jedhee hababaan suni hin bareeda hin lalisa jechuudha. Garuu yoo manani dagadhee bishaan itti naquu baadhee jedhee goggogeetu hin bada jechuudha. Baadiyyaa hoo deemtanii qoraan mee maal ta'a? Qoraan hin goggoga jechuudha. Qoraan yoo goggogaas haa ta'u murama miti. Kanaaf jennaan qoraan sun maal ta'a? Hin caccaba. Caccabeetu fuudhamee galee nyaata hojjeta jechuudha. Hin gubata jechuudha qoraan kun. Mukti kun maal ijaan taaneef goggogeera jechuudha. Faayidaa hammaan kanatti muka sanatti damee sanatti qabamee waan hin jirre hin goggoge hin harca'e maal ta'e ga'eensa daaraa ta'e jechuudha. Argitanii otootii jiidhaa ta'eera ta'ee damee sanatti qabateetu jira ta'ee jiidhaa sana dhaqanii akka gogaatti cabsanii biddatti kaa'an tureeyyu. Argitanii dubbiin Waaqayyoo waan nuun jedhu fakkeenyaan nu barsiisa. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan dubbiin koo isin keessa yoo jiraate isin waan feetan ni kadhattuu jedhe. Anatti qabattanis ni jiraattuu jedhe. Namni anarra gargar ba'e akkuma mukicha haramee gatamee ni gubama ni gatamas jedhe. Obboleessa ko haalli har'ata wantooti isin har'a argitan wantooti aniif isin har'a arginu isiniin gowwoomsi. Dubbii Waaqayyootti qabadhaa jiraadhaa. Dubbii Waaqayyootti of gata. Dubbii Waaqayyoo keessa jiraadhaa. Safuu Waaqayyoof kennaa. Waaqayyoon safeeffadhaa. Gaafa biyya lafaa keessa dhaabbattanii waan barbaadan dubbattan. Gaafa biyya lafaa keessa dhaabbattanii wanta barbaadan ilaaltan. Namni illee nu bira hin jiru. Namni illee nu argu. Gaafa akka barbaannetti andabati keenya keessaa waan barbaanne baasnee dubbanna. Beektuu namoonni Waaqayyoon hin beekne nu taajjabu. Dhugum dubbii Waaqayyoo safeeffachaa dubbannu. Dhugum dubbii Waaqayyoo nu keessaa jiraatu. Amantiin pheenxee ta'uu yookiin Kiristoos Yesuus fayyisaa lubbuu ofii godhatanii keessa jiraachuudha malee amantiin pheenxee ta'uu waan faarfadhee miti. Itti jiraachuudha. Dubbii Waaqayyoo ofirratti moosisuudha. Dubbii Waaqayyoo of keessatti Waaqayyoof bakka kennuudha. Dubbii Waaqayyoo kanatti qabatanii jiraachuudha. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaatiidha. Macaafa fakkeenyaa keessatti jalqabni ogummaa maalidha? Waaqayyoon sodaachuudha. Waaqayyootti qabadhaa. Jallinaaf bakka hin kenninaa. Hamminaaf bakka hin kenninaa. Nama hadheessuuf bakka hin kenninaa. Abdii kutattanii jireenya keessan keessatti Kiristoos Yesuus otoo isin keessa jiru abdii kuttanii bakka hin gadhiisinaa. Waaqayyoon abdadhaa eeggadhaa. Isa keessa jiraadhaa. Biyya lafaa wanta ulfina Waaqayyoo hin taane keessa dhaabbatinaa. Gaafa isin keessa jiraattan dubbiin koo kun yoo isin keessa jiraatedha sagalee Waaqayyoo. Yoo dubbiin koo isin keessa jiraate ni kadhattu. Anis immoo isinifan kenna. Anatti gargar baatanii yoo jettan anatti namni gargar ba'e namni anatti qabatee hin jiraanne
akkuma damee sana walitti qabamee ibiddatti ni naqama, ni gubatas. Isin anatti qabattanii yoo jiraachuudhaa baattan kunoos isin akkas yoo jiraachuudhaa baattanii maal taatu? Isinis akkanumatti namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma mukicha walitti qabamee ni gubataa jedha. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan dubbiin koos isin keessa yoo jiraate waan feetan ni kadhattu, isiniifis ni ta'a. Kana ija baay'ee godhachuu keessan bartoota koo akka taatanis ni mul'isa. Maal taatan? Yoo isin anatti qabattanii jiraattan, yoo dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti jireenyi keessan dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti qabamee jiraate, wanti Waaqayyo jedhu yoo nu keessa jiraate, dhugumatti Waaqayyotti qabamnee yoo jiraanne, dubbii isa keessa yoo jiraanne hin kadhanna. Wanti kadhannus immoo maqaa Yesuusiin nuuf ta'a jechuudha. Har'a jireenya keenya keessatti of ilaaluun nu barbaachisa. Maaltu keessa jira? Biyyi lafaa nuti amma keessa jirru, addunyaan kun cubbuudhaan, addunyaan kun jibbaan, addunyaan kun lolaan machooftee jirti. Kana keessatti gara manaatti ol deebi'i obboleettii koo. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa akka buusu, Waaqayyo saba keenya nagaa akka fidu, Waaqayyo maatii keenyaaf nagaa akka buusu, Waaqayyo biyya keenyarraa abaarsa akka kaasu kadhachuun nu barbaachisa. Dubbii sagalee Waaqayyootiin abaarsa cabsuu nu barbaachisa. Dubbii sagalee Waaqayyootiin wanjoo jibbaa, wanjoo hiyyummaa, wanjoo rakkinaa, haleluuyaa, cabsuu nu barbaachisa. Dubbii sagalee Waaqayyoo kanaatiin dubbiin sagalee Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qaba. Dubbiin sagalee Waaqayyoo burruusa. Dubbiin sagalee Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qaba. Billaa gara lamaa caalas qara qaba jedha. Sagalee Waaqayyootti qabadhaa, jiraadhaa. Wanta feetan hin kadhattu, isiniif ta'a. Yoo Waaqayyo irraa gargar baatan garuu wanta biyya lafaatti dhufe sitti sin dhufa, natti sin dhufa. Yoo Waaqayyo keessa jiraatte garuu abidda akka malee dhufe si nyaatu. Yoo Waaqayyo keessa jiraatte, yoo dubbiin Waaqayyo si keessa jiraate, dhugumatti yoo Waaqayyo si keessa jiraate, dhugumatti Waaqayyoon safeeffachaa deddeebita yoo ta'e, dhugumatti Waaqayyoon sodaachaa arrabni kee hadhaa'ummaa yoo dubbachuuf ka'u, jireenyi kee cubbuu hojjechuuf yoo ka'u, Waaqayyoon safeeffattee dhiista yoo ta'e, dhugumatti innati sodaatte, innatitti ofirratti moosiste, warra badan wajjin sin balleessu. Kanaaf Waaqayyoon warra kan koo ta'an na kadhatu, anarraas deebiin argatu. Ija baay'ee godhachuu keessanii bartoota koo akka taatan dhugaa baatota, dhugaa ba'umsaa hin mul'isaa jedha. Na keessa jiraadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 maal jedha isinitti fakkaata? Garaan keessan hin raafamne. An dhufee isinan fudhadha. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Garaan keessan hin raafamne. Dhufee isin fudhadha jedhe. Bartoonni hin raafaman. Gaafa maal raafaman beektu? Yesuus Kiristoos gaafa samiitti ol butamuuf jedhu hin raafaman. Maaliif raafamtu jedhan? Maaliif raafamtu? Annan dhufa. Dhufee isin fudhadha. Mana abbaa koo keessa mirga abbaa koo teessu. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Garaan keessan hin raafamne jedhe Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaan. Kanaaf obboloota koo biyyi lafaa yeroo hamminaan, yeroo jibbaan, yeroo dhiiga walii dhangalaasuun, yeroo maqaa walii balleessuun, yeroo tokko ol fuutee tokko gabbuustee tokko jibbitee tokko jaalatu, tokko adheessaa tokko jaalachaa tokko ol buusaa tokko buburree ta'aa jira. Jireenya akkasii keessatti ati mucaa Waaqayyoo ta'uun kee kan ittiin beekamu mallattoo asirratti chaappiffattu miti. Mallattoo jireenya keetii biyya lafaa keessa dhaabbattee isaa hamatu wajjiniis isa ajjeesi jedhu wajjinis hin ajjeesta taanaan jedhi jette taanaan, isa hamatu wajjinis numa hamatta taanaan, isa balleessi jedhuuf isa harka rukutta taanaan, iji dubbiin sagalee Waaqayyoo nutti dubbatamu ija nu keessatti yoo godhatiin hafe akkuma mukicha gatamuu, akkuma mukicha janqamanii ciramee gatamuu,
akkas ta'a jechuudha jireenyi keenya. Yoo garuu dubbii waaqayyoo safeeffachaa deddeebine, yoo waaqayyoon ofirratti moosisaa deddeebine, yoo waaqayyoon dubbii sagalee isaa keessa jiraachaa deddeebine, waaqayyoon isin kabachiista. Ofii keetiifis immoo dubbiin sagalee waaqayyoo dhugaasiif ba'a jechuudha. Kanaaf jennaan biyya lafaa kana keessatti wanta baay'eetu jira. Lola baay'eetu jira. Wantooti sukkanneessaa baay'eetu jira. Isa kanaaf jennaan warra kan koo ta'an ani addan baafadha. Nan beeka jedhe waaqayyo. Warra kan koo ta'an ani nan beeka jedhe. Anatti qabatanii jiraatu warra kan koo ta'an. Ija baay'ee godhatu. Warri anatti qabatanii jiraanne garuu ciramanii gatamu. Kanaaf ija baay'ee godhachuu barbaadda. Dubbii waaqayyootti qabadhu jiraadhu. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Walitti deebina. Gooftaan ayyaana nuuf baay'isee maqaan isaa ulfaatu eebbifamu obboloota koo. Egaa dubbii waaqayyoo kana keessatti qabannee akka jiraannu gooftaan nu gargaaru. Dubbii sagalee waaqayyoo hanga lakkoofsa 8 dubbisee egaa ayyaanni nuuf baay'ata. Yeroo biraa walitti deebina. Gooftaan ayyaana isinii haa baay'isu. Eebbifamaa maqaa Yesuusiin tigaarinaa qabadhaa isinin jaalladha isinin kabajaa. Ayyaanni waaqayyoo hunda keenyaaf haa baay'atu. Isa dhageenyetti akka jiraannu gooftaan nu haa gargaaru. Eebbaaf ta'a. Ameen.